Faddaa galatooma egaa jaallanko kan bu'aa bahii hedduu waliin dabarsine turtii waggaa tokko olii booda deebinee bifa kanaan immoo walitti qabamuun keenya wal arguun keenya hedduu na gammachiiseera. Daawwattoonni keenya bifa garaagaraatiin yaafachaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa nagaa kootii nagaadhaan kun as geessan jira. Qophii isin jaallattan kan odeessii yookaan daawwattoota bal'aa qabu odeessaalee irratti immoo keessummaa jalqabaa ta'ee argamuun koo hedduu waan na gammachiise keessaati. Galatoomaa waan naaf heertaniif jechuun barbaada. Egaa akkuma jettee hawaasni bal'aan yeroo baay'ee nu sadeen egaa gara Hoorn Afrikaan kun OMN akka haaraatti egaa jalqabee booddee nu sadeen gaafa arganii yoon ingidaa oomeeti jedhanii egaa gaazexeessitoota OMN hedduu isaanii iyyafataa turanii isa keessaa immoo ati tokko guyyaa har'aa kana immoo nu biratti dabalamuu keetiin nutillee hedduu gammannee jirra baga nagaanii gara keenyatti dabalamte. Yoon ingidaa ardhaa fi keessummaa malee ammaan achi keessummaa miti waa'ila keenna yoon ingidaa yeroo baay'ee deddeebitanii nu gaafachaa turtanii yoon fidanuun jecha turtanii OMN ammoo obse gaafii uumati nu gaafachaa jira deebisu waan qabnuuf yoon ingidaa finne jira Itoophiyaarraa bakka fitanya zuruu bireedhani. Yihuni OMN finfinnee gaaf cufamu tamsaasi dhuma ka OMN qilleensa qilleensa irratti ture laayivii yihuni ingidaa fi tiimiin isa waliin turte cover gochaa turteedha sun immoo sirna gaggeessaa artist Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee booda jechuu bariisaa hospitaala aga magaalaa Buraayyuutti turtii ture laabii namni tamsaasa ture tokko isadha. Tamsaasi OMN yookiin qabiyyeen dhumaa OMN finfinnee kadhuma isaa raawwatame jechuudha. Baga deebinee wal agarree yeroo meeqatti qilleensa irratti deebite jechuudha. Galatooma egaa akkuma ati yuukaas tamsaasa dhumaa ture OMN tamsaasa dhumaa ture anaafis hojii miidiyaatiif tamsaasa ergasii qilleensatti hin deebine jechuudha. Ergasii gara miidiyaatti hin deebine fagaadhe. Mee akkam ture ajjechaa Hacaaluu booddeellee galgala gaafasii gara sa'aatii 8 halkan qixxee istuudiyoo keessatti argamne turre Abrahaamis turte Dajaneenis ture egaa gaafasis laayivii dabarsaa turre halkan san guutuu hirriba malee bariisaallee kaateetiin gara hospitaalaatti maltee achi booddees reeffa Hacaaluu Hundeessaa wajjin gara magaalaa Ambootti geggeessaa isaallee situ uummata biraan gahaati ture waan ta'eef mee akkam ture miirri gaafasii mee gara duubaatti si adeebis. Egaa dhugaa dubbachuu fi guyyaan of duuba deebi'ee yaadachuun yeroo hedduu natti ulfaatudha wanni gaafa sana ture. Waan tamsaasaa kallattii irra ture akkuma daawwattoonni keenyas isinis beektan waa hedduun isaa inuma jira haga internetiin adda citee tamsaasni kallattii keenyas adda citutti. Kanarraa baay'ee haasa'uun barbaachisaadha jedhee yaadu sababni isaas hamma iji kaameeraa keenya argeeffama iji keenya qalbiin keenya hubachuu danda'e waan bakka sana ture tokko lamaan biraan gahaa turre waan ta'eef garuu asirratti carraa kana fayyadamee kan inni kaasuu barbaadu daawwattoonni keenya tamsaasa gaafa sanaatiin hedduun nu galateeffataa turaniiru tarii kan nu qeeqanis immoo ni jiraatu jedhee yaada sun egaa hojii hojjettu keessatti nama hundas hin gammachiiftu nama hundas immoo hin gaddisiiftu daawwattoonni keenya osoo beekanidha carraa kanaan kaasuu kanan barbaadu tamsaasa kallattii san addaan cituudhaan booda waan ture namni quba qabu waan jiru natti hin fakkaatu. Egaa askoodhaa baanee akkuma Buraayyuutti seenneen natti fakkaata tamsaasni kallattii interneetiin kan adda cite sanatti aansee garuu waraabbiin inuma itti fufnee ture bifaan sanaan waraabaate kan turre. Gaafa deemnee Buraayyuu naannoo Maaramii jedhamuun beekamu geenyu haalli bakka sanatti nu mudate haala baay'ee gaddisiisaa ture. Bakka sanatti dhumneeti kan turre jechuun nan danda'a. Humni addaa poolisii Oromiyaa jedhamuudhaan beekaman kallattiidhumaan nutti dhukaasuutti kan isaan jalqabanii egaa akkuma hedduun keessan yaadattan dudduuba makiinaa irra teenyee kan dhaabateeti kan kallattiidhaan waan sana tamsaasaa turre. Bifa haala sana keessatti dhukaasa akkas hamaa sana keessatti qeerroon nurraa qolachuudhaaf lubbuudhaan nu baraaruudhaaf aarsaan isaan kaffalan illee salphaa hin turre. Sana keessa darbinee egaa achuma gara keellaa geenye keellaadhaa gaafa reenfii ol deebi'uudha geenye ol deebi'uudhaaf jennu
Jawaar Faallee hidhamanii jiru darbees immoo hojjettoonni OMNs to'atamanii jiru stuudiyoonis to'atamee waan jiruuf isin bakkuma jirtan dhokadhaa achuma turaan hin jedhani. Egaa filannoon qabnu gara mana hiriyaa keenya yookaan waahila keenya ammallee mana hidhaa jira maqaa dhabuun baay'ee barbaachisaa miti. Achitti gorree achi boqonnee achumaan achi bulle haalli ture sun ba'uudhaaf kan nama dandeessisu waan hin turreef jechuudha. Bullee immoo ganama gaafa kaanu jechuun isa gaa kibxata ganama ta'anatti fakkaata. Kibxata ganama gaafa kaanu reenfi Hacaaluu helikooppteriidhaan gara Ambootti deebifamee jira. Sirni awwaalchaallee har'uma raawwatamaa waan jedhu dhageenye. Egaa OMN sirna awwaalchaa Hacaaluu irraa hafuu hin danda'u nutis hafuu hin qabnu wareegama barbaachisu aarsaa barbaachisu hundumaa kaffallee bakka sanatti argamuu qabna waan jedhuun daandii sanarra konkolaataan biraan hin deemu beekte haalli jirullee haala si deemsisu miti sadarkaa olaanaadhaan waraanni buufateeti kan ture sana cabsineetuma itti deemne amma maqaa isaanii dha'uun barbaadu waa hillan kiyya faana jechuudha. Akkuma Amboo geenyeen yaada qeerroo fuuchuutti kan jalqabne magaaluma keessa dhaabannee naannoo hoteela Jibaatiif Maccaa jedhamuun beekamutti bakka sanatti gaafa yaada hawaasaa fuuchuudhaaf jalqabnu humnoonni tikaa mootummaa kallattii garagaraadhaan hookkaratti jijjiiran waan bakka sana ture. Egaa nus qeerroo dhiifama gaafannee kan nuti baanes mana maatii Hacaaluutti argamu sirna awwaalchaa Hacaaluu irratti argamu waan tureef gara maatiiti kan deemne. Gara maatii wayita deemnutti numaadha achi ga'ee konkolaatarraa bu'u waraanni mootummaa kallattii garagaraa ta'in dhufee kallattiidhumaan dhukaasan irratti bane sana keessatti nu fixuudhumaaf ture haalli ture. Qeerroon akkuma dura ta'e sana uummanni Amboo qeerroon dura goranii ijoollee kana hin fixan durkatti jedhanii nu hambisanii viidiyoon yeroo eessumni Hacaaluu fa'aa ajjeefamanii namoonni biroon ajjeefaman illee viidiyoon waraabamee OMN irratti deemaa ture san haala sana keessa teenyee kan waraabne itti dabarsinee isiniin kenninu jechuudhaan qeerroon duubaan nu miliksanii mana namaa keessa dhokannee marfam waraanni nu marsee manuma nuti keessa dhokannellee marfamnee dhukaasne haga roobii yommuu kamisadha kan Hacaaluun awwaalame haga sanatti itti fufeeti kan ture mana naannoo nuti turre marsanii jechuudha waraanni. Achittuu kaameraa qabattanii deemta wajjin akka gargar baatanis dhagee ture. Ogeessi kaameraa kiyya gola Hacaaluu fa'aa keessa akka dhokatu taasifame ana kara duubaa fuudhanii gambiraatti na miliksanii konkolaachisaan keenyaaf konkolaataan keenya bakka garagaraati kan isaanii turanii sana hundumaa nu fixuudhumaaf ture haalli gaafa sana ture. Yeun ulfaadhu armerra waan tokko akka nu qulqulleessi barbaanne gaafas akkuma maatii Hacaaluu faatti dhukaasi baname firii Hacaaluu faalleen ijjeefamu waan kan maatii dubbatte dhiyoo tana gaafas ammoo Shimallis Abdiisaa faan gad baatee umniti shanee dhufanii maatii Hacaaluu irra dhukaas bananii maatii Hacaaluu nam ijjeessanii jedhan naannoo sun shaneen turte. Kamera video sun qabu video sun si gaafachuuf ture videoon sun akkamiin baate gamma qubin qabdu dubbachuuf OMN waraabuullee hin beekne bakki sun qaamni dhufee namijjees uummati fit khaysalin argitan qaama kami uummati beeku waan qabuuf gaazexeessa waan taate bakki sun waan argamteef. Egaa nuti bakka sana turre numaadha bakka sana ga'uuti kan isaanii dhufanii dhukaasan irratti bananii raayyaan ittisa biyyaa jira federaalli jira keessumaa humna addaa Oromiyaa qaamni jedhamu haalli isaanitti nuti dhukaasaa turan illee waan si gaddisiisudha oomal diinni hidhatee seenee fakkaata kan bakka sana ture qaamni meeshaa qabatee dhukaasaa ture kan nuti argine akkuma ija kaameraa keenyaatiin mul'isuudhaaf yaalle humna addaa poolisii Oromiyaa fi waraana mootummaati malee qaama addaa boombii darbatu qaama addaa dhukaasa maatii irratti banee reeffan fudhadha jedhu tokko hin argine sun fabrikeetidha waan ofuma oomishanii ittiin hololaa qilleensa irra oolchuudhaaf wooma godhan irraan kan hafe uummata burjaajessuuf waan ta'e irraan kan hafe qaama addaa bakka sanatti dhukaasaa ture hin argine. Wonni irra dibuufis immoo hin jiru akka gaazexeessaa. Abrahaam atillee gaafii qaba. Yaa gaafii dhumaati achi gabaabsuudhaaf achiin gara Finfinneetti akkamiin deebitan magaalaa sana gaaf turtan bilbilaa wal arguun baay'ee rakkataa ture maatiin nullee staafiin OMN arguuf baay'ee rakkachaa turre akkamitti deebitan. Gaafii kana naaf kaasuun kee natti toleera tokko jira fiilmii gara westerniitti hojjetamu tokko wal fakkaata haalli nuti deebi'uudhaaf dandeenya hundaa ol
jabinni qeerroo amboo keessuma kan konkolaachisaa keenya kan nu faana ture maqaa isaa dhahuu hin barbaachisu jabina isaatiin kan lubbuudhaan magaalaa sana keessa baanee deebi'uudhaaf dandeenye egaa konkolaataan deemu hin turre konkolaataan daandii irra deemu kan qondaalota mootummaa fi namoota akka sirna awwaalchaa Haacaaluu irratti argamaniif mootummaadhaan qaama mootummaadhaan filatamanii duraa duubaan waraanaan dabaalamanii ajjabamanii jechuudha. Kan deeman qofadha kanaan achi konkolaataa wanti jedhamu hin deemu magaalaa sana keessaa ba'uun hin danda'amu beektee konkolaataa qabattee. Haaluma sana keessatti wanti nuti filannoon nuti qabnu osoo bakka sana bulle bakka sanatti nu fixu turan gaafa sanas nu hin dhiisanii turan sababni isaas naannoon nuti dhokannee jiru waan beekamuuf jechuudha. Filannoon nuti qabnu gara jabinaan ija jabaanneetu itti deemuu ture konkolaachisaan keenya dhaqee ogeessa kaameeraa keenya bakka inni dhokatee jiru fidee dhufee anaan dhufee bakka na dhoksanii jiranii na baasanii ol qabannee asfaaltii qarqaratti baane karuma keessaa jechuudha. Sana booda warra jilli sun kan awwaalchaa deebi'u sun osoo imalan eegalin dursinee karaarra buune. Humni tikaa daandii irratti nu argu konkolaataadhuma kanuma jaraadha kan isaanii nu si'anii. Imala eegalle gara Finfinneetti hin dhufani warri duraa duubaan waraanaan dabaalamanii deemanii hin dhufanii konkolaataa 3-4 dabarsinee kanuma jaraa fakkaanne jaruma keessa seenne waraanaa nu fixuuf nu eeggatuun eegamne sakatta'insa tokko malee Finfinnee gallee gaafa bakka barbaannu geenyu irraa gorree jechuudha Finfinnee keessa. Egaa waan hundi sun darbee egaa guyyaa har'aa nu jidduutti argamtee jirta ammas irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftee si jechuu barbaanna. Egaa daawwattoota keenya ammas kan daawwachaa jirtan sagantaa keenya odeessaaleedha. Sagantaa keenya odeessaalee guyyaa har'aatiin odeeffannoo simbiragaa akkasumas immoo keessummaa kabajaa jaallatamaa gaazexeessaa Yihuun Ingidaan nu jidduutti argamee jira. Jidduu odeeffannootti immoo ammas irra deebi'uudhaan wantoota garaagaraa biyya wajjin wal qabate akkasumas bu'aa wayii inni keessa dabarsee har'a nu biraan ga'een sin biraan geenyaa turtiin keessa nu faana taa'u jenna. Egaa jalqaba irrattis odeeffannoo har'a qabnu jechuudha. Diigamuun caasaa mootummaa yeroo ammaa kana iddoowwan garaagaraatti dhagahamaa jira. Keessumaayyuu gaaga'imsa siyaasaa biyyattii san keessatti ta'ee jiruun hawaasni bal'aan amanamummaa mootummaa irra dhabuu isaarraa kan ka'e caasaan mootummaa diigamaa akka jiru dhagahaati jirra. Mi'a achirraa odeessinu. Yaa caasaan mootummaa diigama jiru kutaalee caasaan mootummaa akka biyyaa jiru completely fagoo diigame jechuun istiraakcharii mootummaan jiru biyyattiin harka nam dhuunfaa tokko kuftee jirti. Kanaafuu caasaan paarlamaan hin hojjetu maan hin hojjetu caffeen hin hojjetu fakkeessumaaf ajajumaan waan bulanii fi gubbaarra fagoo diimame gandi keessatti ammoo diigamsa hamaatti uumamuu jira jedhan akka odeeffannoo qabnutti kutaalee baadiyyaa aanaalee fi gandoota baay'ee keessatti caasaan mootummaa kanaaf durii harkadhaan cufti confidence dhabe gar dhokachuu sadarkaatti ce'ee jira jedhanii waan akkana dubbatanii even warri durii naannoo Oromiyaa kan bakka baay'ee waraana bilisummaa Oromoo kulleen hin chochoa mootummaan ammoo amansiisan ulmaan abbaa gadaati ilmaan teessanii Oromoo bakka buunaa jedhee maqaa suniin uummata soba ture. Mootummaan Itoophiyaa sob irra deebi'ee sobi last nu yeroo hedduu sobisan dubbanna sobi dhuma kan mootummaan Itoophiyaa sob ham Yihuun Ingidaa raganuu bahee kan jechuudha. Gaaf Shimallis Abdiisaa gad bahee shaneetti dhufe magaala keessa maatii Haacaaluu jees jedhe kaameraan OMN qabee gizee warri rasaas mucaa armir rukut kaameraan dabarse sun cufu gad baanii kijibanii jechuudha. Balbalti manii gogaarreetiin ijaara maal jedhan gaaf waraabessi yuus jigaa jedhan karaan sobaan dabarte deebinam dhibedhanii sobaan wagga 3 dabraayyuu bulchite ammaan tana opdiyoon amma sobu misiisuunti diigee jechuudha waraanaa miti wanni opdiyoo diigee soba cubbusiin dalagaa turte diigee kanaafuu bakka hedduutti rakkoon jirti jajjabdu fakkaatti jedhan Abiraam. Keessumaa bakkee sochii waraana bilisummaa Oromoo itti baay'atu gara kibba Oromiyaadha lixa Oromiyaa godinaalee baay'ee keessatti giddugaleessa Oromiyaa Shawaa lixaafi gara Salaalee keessatti caasaaleen gandaa diigamaa jiran caasaaleen gandaa diigamaa jiran jechuun bulchiinsi gandaa hojii uummataa hojjetaa hin jiru jechuudha. Kana jechuun state structure yookiin caasaan mootummaa fully sadarkaa amma jiruun gandoota baadiyyaa keessatti hojiin ala ta'ee jira. Namooti amantaa yookiin trustii mootummaa giddugaleessaa irraa waan dhabaa jiraniif hojii uummataa hojjetaa hin jiranii
even bulchitoota gandaa fi caasa gandaa gidduutti wal amantaan dhabameeti jira humna nageenyaa fi humna uummataa gidduutti wal amantaan dhabamee jira kanaaf tana dura mootummaan kan sosobaa ture maallaqaan deeggarsa garaagaraatiin warra ganda bulchanii fi caasaa mootummaa ofitti qabaa ture yaadattoo ta'e waggaa tokko dura gaafa filannoon dheeratu fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhamee ture sana yeroodhaaf mootummaan yeroo bitachuudhaaf deeggarsa garaagaraa gochaa maallaqaan bitaa propoogaandaadhaan gowwoomsaatii caasaa isaa itti fayyadamaa ture haa ta'uti ammoo dhiibbaan amma karaa waraanaa keessumaa humni tikaa fi waraanni mootummaa uummata keessaa haphachaa deemuudhaan mootummaan dadhabaa dhufuusaa waan hubateef namni walganaa dhufeedhaan karaa liqaan baroonni gandaa bakka baay'eetti bulchiinsa Oromiyaa kutaalee amma isinitti dubbadhe kana keessatti caasaan gandaa hojiin ala ta'ee jira kan jedhu dhagaati jirra kuni kufaatii hamaadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee sindurallee amma akka gandaatti caasaan mootummaa kun diigamuu isaa dhagahu malee yeroo baay'ee qondaaltonni PP guguddoon isaanii warri PP Amaaraatii fi PP naannoo Oromiyaa jechuudha. Yeroo baay'ee yaada waliin fakkaanne yeroo gaafa haasaanis argaati jirra. Egaa gubbaatti illee rakkoon akkasii jiraachuun isaa gara gadiitti rakkoon akkana akka uumamuu fi waan sababa ta'eef sin fakkaata. Mee nuti gaa odeeffannoo hawaasa biraan nu qaqqabuun bilbilaan argannuun Facebook irraa yookaan social media irraa argannuun egaa hawaasa biraan kan gaati turre yoon immoo yeroo dhiyoodha guyyaa lama akkas egaa biyyaa dhufte waan ta'eef mee haaluma waliigalaatti haalli biyyattiin keessa jirtu maal fakkaatame? Tole guddaa galatoomii caaltu haalli biyyaa dhugaadhuma dubbachuudhaaf hammamni halaalarraa haadha geessanis malee kanuma isin guyyaa guyyaadhaan uummata biraan ga'aa jirtanidha. Wanni addaa baay'een hin jiru haa ta'uti ofii kootii waan an arge waan ani dhagahe waan ani keessa deemee ilaalarraa kaasee waan jiru isinitti himuudhaaf an haalli biyyee keenya yeroo ammaa keessa jirtu gola maraatuun akka fedhe gochaa jiru tokko fakkaatteeti kan natti mul'attu maraatuun yookaan namni qalbii dhabe tokko gaafa gola tokko keessa seenu yoo barbaade qodaas ni cabsaa meeshaa ni cabsaa yoo barbaade isa kaan ni jijjigsaa isa kaan irra deemaa akka fedhe godha vaaliyuun yookaan gatiin meeshaa sanaa itti hin mul'atu beekte akkuma barbaade godha haalli biyyi keenya keessa jirtus kana natti fakkaata isa barbaadan cabsuudhaaf yaaluu hin cabsu isa barbaadan hin jijjigsuu isa barbaadan hin diigu akkuma fedhan gochuu irratti kan isaanii argamanii kanas egaa bifa garagaraadhaan gaggabaabseedhuma kaasuutii fi inni jalqabaan kan gurra miidiyaalees argatee jiru dhimma siyaasaati biyyattiin gama siyaasaatiin yeroo ammaa haala ta'ee hin beekne yookaan mudatee hin beekneen kufaatii guddaa keessadha kan isheen jirtu toora diigumsaa qabatteeti kan isheen jirtu jechuudha siyaasa gara diigumsaatti ishee oofuudha kan isheen hordofaa jirtu hayyuu ishee beekaa ishee kan ishee ceesisuu danda'u isa kaan nyaatte isa kaan hiite isa kaan huute mana keessatti ukkaamsite wallaalaa fi albaadhii yookaan dhiifama wordii kana yookaan jecha kana fayyadamuu kootii fi warra garaaf jiraataniin biyya unkuramaa jirtuudha. Haala biyya sana keessa jiru siyaasni biyya sana Itoophiyaan egaa keessumaa siyaasa gaanfa Afrikaa kana keessatti bakki isheen qabaataa turtani beekama amma bakki sun jiraa'u ifatti guutummaan guutuutti hurkee badeera humni biyyattiin siyaasa gaanfa Afrikaa siyaasa baha Afrikaa hoogganuu irratti qabaataa turte sadarkaa addunyaatti biyyattiin fudhatamni ishee hurkee badeera fudhatama dhabdeetti jechuudha kanumas guyyaa guyyaadhaan xiinxalaa yookaan odeeffannoo hawaasa biraan ga'aa ooltanidha gama siyaasaatiin kufaatii guddaa keessa jirti. Armirratti gaafi tokko si daraa'ee si gaafadha yeune mee uummati akkamitti hubata gochi ta'uu jiru uummatiin argaa hataatuuti ammoo agamma yoo laftitti qorritu mootummaan Abiy Ahmed ammallee uummata umnumaan hiriira baasan hiriiratti oofan uummati hiriirba kun jireenya minni kee jiraatu kun itti tolee bahe moo umnatti tolchi fiilinga akkamiin nama dhagaam namni konfidensi nagaan bahee galuu irratti maalti jira haali jira maal fakkaata? Beektee uummata burjaajessuudhaaf waa guddaatu hojjetamaa ture waggoota sadan darban kana keessa uummanni illee jarri kun qalbii horatu hawaasatti deebi'u jedhee yeroo bal'aa kenneefiit inni kaan haga ilmaan abbaa gadaati gorsaan qajeelfannaa obsaan qajeelfannan sirreeffanna tooratti nuuf galu jedhee hanga eeguuttis
abdii guutummaan guutuutti irraa hin muranne ture burjaajii garaagaraadhaan hawaasa burjaajeessanii hawaasa adda hiranii isa kaan farrajanii isa kaan ofitti qabuuf fakkeessanii ofitti hin qabanii ofitti qabuuf fakkeessanii waa guddaa uumuudhaaf yaalaa turaniiru amma garuu uummanni keenya burjaajii keessa tureera amma garuu guutummaan guutuutti eenyummaan qaama qabsoo uummataa butee aangoorra jiru kuni ifaan ifatti mul'ateera hawaasa keenya biratti humna qawweetiin ukkaanfamee dhiibbaa diinagdee gara duubaatti bal'inaan kaasuun an barbaada waan kana dhiibbaa diinagdeedhaan ukkaamamee uummata taa'aa jiru irraan kan hafe uummanni isaanii